warri minilikiin malee Itoophiyaa malee lafti sun jiraachuu hin dandeettu jedhu biyya alaa kanatti ummata nu ajjeesuuf gabrummaa waggaa 100 miti kumaatti nu deebisuuf abjuu qaban faannoo jedhamu biyya alaa kanaa warri Habashaa itti jetanii waan qaban itti gurguranii wal gurmeessanii qawwee hidhachiisanudha waraanni hin jalqabamin dura. Ammallee hidhachiisaa jiru. Maal gochuuf? Oromiyaa fi Oromoo balleessuuf gabroonsuuf hidhachiisaa jiran. Ati namni yoo si ajjeesuuf hidhatu. Nama immoo anatu sirraa ajjeesa jedhee lubbuu sii kennu gargaaruun kan Rabbii biratti illee kan namaa biratti illee fudhatama guddaa qaba jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo, qeerroon Oromoo, waraanni bilisummaa Oromoo har'a bosona keessa jiru. Barumsa dhiisee, doktorri kopportaa adii ofirraa baasee, barsiisaan yuunivarsiitii mana isaa, jireenya isaa, ijoollee isaa dhiisee, digirii 2-3 warra baate. Qaananii dhiisanii bosonatti galan jechuudha. Kanaaf waan qabu bira dhaabbachuu qabna jechuudhaan qeerroon Oromoo biyya alaa jiru kun akka malee waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa jira jechuudha. Harki 90 ol. Ammallee gahaa miti. Waraana bilisummaa Oromoo gargaaruudhaaf gaafii tokko nama hin barbaachisu. Oromoo taatee dhalachuunis hin barbaachisu. Alagaan waaqa keenya kana laalee nu gargaaraa jira. Alagaan biyyoonni ollaa nu gargaaraa jiran. Oromoon biyya alaa jiru garuu ammallee wanti nan itti dhaamu. Waan qabuun waraana bilisummaa Oromoo wajjin dhaabbachuutu isarra jira. Lakki kana gochuun barbaadu yoo jedhe immoo qabsoo bilisummaa keenya irraa olola nurratti oofuu fi nu burjaajessuu irraa afaan isaanii qabachuu qaba. Barri kun bara waan ati hojjettu hunduu sitti galmaa'u. Barri kun bara waan ati hojjetteef waan ati dubbatte hunduu sirratti galmaa'u. Boru akka jaalli kiyya artiist Qalbeessaan jedhe galmee seenaa irratti bara baraan taa'uuf deemta. Keessattuu warri qabsoo Oromoo burjaajessuuf deemtan. Warri biyya alaa kanatti waraanni bilisummaa Oromoo gargaaramuun isaa isin cinqe. Warri aangoof jettanii qabsooftan. Warri hayyuu arguun feene. Warri beekaa Oromoo keessaa ba'e arguun feene. Warri Oromoo gandaan qooduu barbaaddan. Afaan keessan qabsoo kanarraa waraana keenyarraa qabadhaa. Dandeettan gargaara. Dadhabdan kajiguu miti amma. Gaara sigigaataa jiru amma waboon. Gaara gadi sitti sigigaataa jiru waboon. Gaara sirna nafxanyaatti gadi sigigaataa jiru. Gaara gadi sigigaatu namni ofirraa dhaabu hin jiru. Sunaamiidha waboon amma kana booda. Balleesseet Oromiyaa irraa qulqulleessee Oromiyaan Oromoon abbaa feeteen akka feeteen sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiru fi Afrikaa guutuu waliin akka barbaadee fi abbaa fedhe waliin akka bulutti haga bulutti lubbuu isaa kennee kufee kuffisaa wara jiru. Kanaaf gargaarsi waraana bilisummaa Oromootiif waboodhaaf godhamu akkaataan itti godhamu ka iftoomina qabu bakki itti kennamu ka iftoomina qabu bakki bira ga'e kana gahee kennu abbaan irraa fuudhe kana gahee kennu kana seera hojiitifan jedha malee nama lubbuu nuu kenneef doolaara 100 kennine nagahee irraa gaafannuufi miti. Nama lubbuu isaa nuu kenne doolaara 100 kenninee fi akka inni qabsaa'u nuti itti muun irra hin jiru. Nuti isa gaafachuun irra hin jiru. Kanaaf akka saba kamiyyuu akkuma uummata Tigraay duratti siniin jedhe mana isaa gurguree mana isaa qabsiisee baankii irraa liqeeffate sadarkaa sanitti gahuu qabnaa jechuudha. Oromoon biyya alaa jiru uummata hojjetatu, uummata xaarratu, uummata maallaqa qabu. Karaa barbaaddanii akka barbaaddanii wal gurmeessitanii waraana bilisummaa Oromoo cinaa akka dhaabbatu uummata kiyya ammallee irra deebi'een yaadachiisaa. Qabsoon kun kenna bilisummaan kan ilmaan kenna kan egeree kennaati. Uummanni Oromoo biyya alaa jiru godhaa jira hedduu nama gammachiisa. Mootummaan PP kun akka waan diiyaaspooraa kanatti iyyuu nama ijaaratee humna guddaa qabu of fakkeessa nama tokko hin qabu. Ilmaan nafxanyaatu isaan tuftee jirti. Nama xiqqoo qubaan lakkaayaman magaalaa keessaa jiru. Kunniinis warra kiiloomeetirii 200 bitaman.
maajoritiin ilmaan Oromoo qabsaan Oromoo hundumtuu kaayoo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waliin jirra. Kanuma akka itti Oromoon biyya alaa jiru kun itti naafufu itti jabaatu akka hin qusanne akka bira dhaabbatun dhaammadha.